Bageetaa Yesuus humni abaarsa kanaa kan cabaatu waldaa kanaaf dhaabaddu, saba kanaaf dhaabaddu. Sagantaan kun yaa Waaqayyo Gooftaa kanneen qophaa'ee dhaloonni akka bilisa ba'aniif, dhaloonni akka fayyaniif, humni fayyina kee dhaloota tokko tokko isaanii haa argatu. Harki fayyisuu kee dhaloota kana tokko tokko isaanii haa argatu. Warri yaa Waaqayyo Gooftaa gaaffii isaaniif deebii barbaadan, gaaffii qabatee kan dhufe yaa Waaqayyo Gooftaa furmaata kan barbaadu maqaa Yesuusiin harki kee haa diriiru. Dhaloota kanaaf harki kee haa diriiru. Yesuus Kiristoos mallattoon gaaffii irraati haa ka'u. Dhaloota kanarraa mallattoon gaaffii irraati haa ka'u. Bara lakkoofsisu, ji'a lakkoofsisu, waggaa lakkoofsisu, torbee lakkoofsisu kan barbaadu dhimmi isaanii furmaata kan argate haa ta'u. Yeroo kanaa kaasee furmaata kan argate haa ta'u. በሁሉም ነገር ላይ አንተ መልካም ነው፣ አንተ ትልቅ ነው። በትልቅነት ከነሱ ጋር እንድትሆን፣ በመንፈስ ከነሱ ጋር እንድትሆን፣ አቅማቸው እንድትሆን፣ ኃይላቸው እንድትሆን፣ ኃይላቸው እንድታደስ፣ አቅማቸው እንድታደስ፣ በጌታ በኢየሱስ አገልግሎታቸው እንድታደስ፣ ወሪ ቀንበሪ ባተኒ አዴመን፣ ወሪ ወንጆ ባተኒ አዴመን፣ ወሪ በአውልፋታ ባተኒ አዴመን፣ ሰዓቲ ከናካሰኒ ፉርማተ ከሳን እርገተን ዋቀዮ ጎፍታ ፉርማን ስብራ እርገማ maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokko tokko isaaniitti furmaata laachuun, tokko tokko isaaniitti Waaqayyo Gooftaa deebii laachuun jaalala haa ta'u. Waanti isaaniitti ulfaati isaan sittin ulfaatu Gooftaa nama baay'eetti ulfaachuu danda'a. Raas keeraa booraa diyaa saarcaaseera maqaa Yesuusiin. Gooftaa dubbii keetiin darbi. Sagaleen kun as keessatti egaa inni si wajjin hin jiru Waaqayyoodha. Inni kun Waaqni kun Waaqa ifaati. Jalqabumaa jalqabee ifa ta'ee kan inni mul'ate dhaloota isatti amanan dukkan isaan cinaa akka hin geenyedhaaf, dhaloonni isatti of kennan rakkinni hamaan akka isaan bira hin geenyedhaaf. Daawit as keessatti Waaqayyo ifa ta'uusaa kan inni dubbate haala rakkisaa fi haala dukkanaa keessatti, haala suukkanneessaa keessatti Waaqayyo Gooftaan ifa ta'uusaa dubbata. Waaqayyo Gooftaan ifa keenyadha. Waaqayyo Gooftaan ifa kooteedha. Har'as namoota baay'eedhaaf Waaqayyo ifadha. Har'as namoota baay'eedhaaf Waaqayyo gargaaraadha. Har'as namoota baay'eedhaaf Waaqayyo Gooftaan kallattii inni dubbate kanaan akka dhaloonni sodaanneedhaaf, akka dhaloonni hin pherepheramneedhaaf ifaaf fayyina akka ta'e dubbata. Tokkoffaan fayyinadha. Fayyina jechuun haala kam keessa yoo jiraatu namni rakkina qabu tokko irraa bilisa ba'a. Har'a rakkinni addaa tokko yoo jiraate iyyuu Waaqayyo Gooftaan fayyinaan mul'ata. Waaqayyo Gooftaan furmaataan mul'ata. Waaqayyo Gooftaan eebbaan mul'ata. Waaqayyo fayyina kooti, ifa kootis jedhee dubbate. Sodaa akka hin godhanne, sodaa akka hin godhanne namni kamiyyuu Waaqayyoon qaba taanaan, namni kamiyyuu Gooftaatti amaneera taanaan, inni isaan wajjin jiru kun Waaqayyo ifaati. Inni isaan wajjin hin jiru kun Waaqayyo fayyinaati. Namni kamiyyuu fayyina barbaada. Namni kamiyyuu haala kam keessatti eebba barbaada. Haala kam keessatti nagaa barbaada. Haala kam keessatti gargaarsa barbaada. Waaqayyo biraatti gargaarsa qabna. Waaqayyo biraatti mo'icha qabna. Warri kan isaa taatan, warri kan Waaqayyoo taatan, warri mallattoo Kiristoos eenyummaa isaa qabdan Gooftaan mo'ichaan sin dhaaba. Bara qabdan keessatti, haala qabdan keessatti isin wajjin ta'uusaa Gooftaan mo'ichaan dhaabachuudha. Gaafa Daawit dubbatu Waaqayyo da'oo jireenya akka ta'e dubbata. Sodaa malee akkas dhaloonni deddeebi'an, warri hamaa hojjetan, warri nama nyaatan, warri nama doorsisan yommuu isaan itti yaatan illee cunqursaaf warri diina ta'an hundumtuu ofuma isaaniitti akka isaan gufatan, ofuma isaaniitti akka isaan kufan, ofuma isaaniitti akka isaan rukutaman galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhuguma amanteetta taanaan Waaqayyotti Waaqayyo Gooftaan diina kee hin dhiisu. Dhuguma of kenniteetta taanaan Waaqayyotti Waaqayyo Gooftaan jalloota hin dhiisu. Dhuguma amanteetta taanaan Waaqayyotti Waaqayyo Gooftaan hamoota kana maal godha? Hin rukuta. Jalloota kana maal godha? Hin rukuta. Warra salphina baatanii adeeman, warra leeyyoo baatanii adeeman, warra qorumsa baatanii adeeman akka isaan gufatan, akka isaan kufan, akka isaan lafa dha'an ta'a. Hallelujaa. Warra kansaaf mo'icha qaba. Warra kansaaf carraa qaba. Daawit gaafa dubbatu duulli na marsee yoo buufate iyyuu garaan kun sodaatu kan inni jedheef shakkii kan inni hin qabneef Waaqayyo ifadha.
seexanni dukkana keessatti hojjeta malee iddoo ifaatti hin hojjetu. Kanaaf garaan kun shakku jedhe. Warri waaqummaa isaatti amantan, warri guddummaa isaatti amantan, warri du'aa ka'uu isaatti amantan garaan keessan akka hin shakkine. Duulli si marsuu danda'a, lolli sirratti ka'uu danda'a, si ari'achuu danda'a. Haaleluyyaa. Gaafa ati gara Waaqayyoo ilaaltu inni Waaqa ifaati. Gaafa gara Gooftaa ilaaltu inni Waaqa fayyinaati. Daawit kan inni dubbate Waaqayyo ifaadha, Waaqayyo fayyina. Daawit jireenya kootu kan inni jedhee shakkii malee akka inni adeemuuf dhaloonni illee Waaqayyotti amananii mamii tokko malee shakkii tokko malee akka isaan deddeebi'an. Barri abaarsaa akka caalu, barri dukkanaa akka cabu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyotu lolaa keenya. Waaqayyotu gargaaraa keenyadha. Karaa hundumaan gargaaraa keessan, karaa hundumaan gargaara namoota 9 as keessaa Waaqayyo akkas naan jedhe. Garaan keessan hin shakkinaa. Garaan keessan hin maminaa. Natu isiniif lola. Ari'atama guddaa keessa jirtu namoota 9 ari'atama gurguddaa keessa keessin isin irratti ka'ee baay'ee kan nama ajaa'ibu keessa haalli hojii bitaa isinitti galee kaataatti hojjettan dhabdanii, nagaa dhabdanii, hojii keessan irratti nagaa dhabdanii, ba'uuf galuu irratti nagaa dhabdanii, boqonnaa dhabdanii. Waaqayyo Gooftaan akkana naan jedhe. Guyyaadhaa kanaa kaasee naan jedhe Waaqayyo ijoollee koo kanaaf jedhe. Natu falma, natu lola. Wanta hamaa diina keessan, wanta hamaa jalloota. Natu qaanessa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo diina keessan qaanessa. Humna abaarsaa kanaan qaanessa. Akkuma Daawit dubbate, akkuma Daawit jedhee Waaqayyo tiksee kooti akkuma jedhee inni si eegu kun hin mugurrafu. Haaleluyyaa. Jalloonni akkam yoo baay'ataniyyuu, hamoonni akkam yoo baay'atanii Waaqayyo jalaa isin miliqsa. Lubbuun 9 kun du'a jalaa Waaqayyo isin baraara. Ari'atama jalaa Waaqayyo isin baraara. Haala hojii hojjettan irraa kan ka'e lolli guddaan isin irratti ka'ee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lola kanaaf Waaqayyo Gooftaan mo'icha ajja migar mo'icha caalu Kiristoos bira waan ta'eef sodaatinaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bita keessan dhaabbatee isiniif lolu kallattii hundumaan iyyuu Waaqayyo akka ta'e hin dagatinaa. Mirga keessan dhaabbatee isiniif lolu kallattii hundumaan Waaqayyo akka ta'e hin dagatinaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee guddaatu jira, mo'icha guddaatu jira. Waaqayyo Gooftaan karaa hundumaan kallattii hundumaan nama gargaara. Mo'icha addaan nama wajjin hin ta'a. Ulfina addaan nama wajjin hin ta'a. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Sagalee kun egaa warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu anatti dhiyaatan, warri na cunqursanii fi warri diina kooti ana irratti yommuu ka'an ofuma isaatii gufatanii kufuudha. Dulli na marsee yoo bufateeyyuu garaan kun sodaatu. Lolli yoo anatti ka'eeyyuu ani hin shakku. Ani Waaqayyo waan tokkicha nan kadhadha. Isas argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyo keessa jiraachuu, gaarummaa Waaqayyo hojjetu ilaaluu, mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuudha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa gaafa hojjennu hojiin keenya hojii Waaqayyooti. Kan nu waame Waaqayyoodha. Dukkana hamaa keessaa, biyya lafaa keessaa kan nu waame isadha. Gaarummaan Waaqayyoo kun hammam fagaatu. Haaleluyyaa. Argitanitti gaarummaa Waaqayyoo nurra darbaa. Oolmaa Waaqayyoo nurra darba. Deebifnee ittiin baanu. Wanta inni nuuf oole, wanta inni nuuf godhe baay'ee bal'ata. Galanni isaaf haa ta'u. Garaan namoota tokko sagalee Waaqayyoon kun egaa garaan kun sodaatu lolli yoo anatti ka'eeyyuu ani shakku kan inni jedheef Waaqayyoon kadhachuu isaati. Waaqayyoon barbaaduu isaati. Dhaloonni Waaqayyoon kadhatan, dhaloonni Waaqayyoon barbaadan shakkii tokko malee deddeebi'u. Gaafa Waaqayyoon kadhannu, gaafa Waaqayyoon barbaannu shakkii tokko malee deddeebina. Waaqayyo humna isaa namaaf kenna. Waaqayyo ayyaana isaa namaaf kenna. Waaqayyo hafuura isaa namaaf kenna. Lolli Daawit jedhas keessatti egaa 56 irraa Waaqayyo isa ani sagalee isaa jajadhu Waaqayyo sodaa malee nan amanadha kan inni jedhe. Namni foonii maal na gochuu danda'a? Sodaa tokko malee nama otoo hin sodaatin, otoo hin shakkin, nama otoo hin sodaatin, otoo hin mamin Waaqayyo kootti nan amanadha. Waaqayyotti amanachuu isaarraan kan ka'e immoo injifannoo guddaa qaba. Injifannoo gurguddaa qaba. Haaleluyyaa. Waaqayyotti amanachuun injifannoo argachuudha. Waaqayyotti amanachuun injifannoo argachuudha.
Gooftaatti amanachuun injifannoo argachuudha. Balaa tasaan jiraachuu danda'a. Balaa hamaan jiraachuu danda'a. Duuti jiraachuu danda'a. Nuyi garuu isa nu waametti amanna. Inni nu waame kun amanamaadha. Inni nu gaggeessu kun amanamaadha. Inni nu gargaaru kun amanamaadha. Akkuma Daawit dubbate sirratti egaa dulli namarsi yoo buufate iyyuu kan inni jedhe garaansa kan inni sodaanneef yookiin kan inni shakkinee fi Waaqayyotti amanee jira. Har'as kan sodaattu, har'as kan raafamtu. Karaaltii hundumaan iyyuu Waaqayyotti amanuu